kutaa tokko kaanii hanga afuriitti dhiyeessinee turre kutaa arfaffaa keessatti amma gara tajaajila mana qulqullummaatti seenaa jirra. Tajaajila mana qulqullummaa keessatti kutaa arfaffaa kutaa keenya darbe keessatti horiin aarsaaf dhiyaatu horii akkamii akka turte Kiristoos immoo sanaa wajjin akkamitti walitti akka dhiyaatu hoolaa faasikaa keenya erga ta'e ilaallee isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa shanaffaa keenya keessatti immoo akkuma kanaan dura isinitti himuudhaaf yaalle wantoota mana qulqullummaa keessatti argaman tutuun seenin fuuldura ala mana qulqullummaa keessatti wantoota argamanii fi hiikaa isaanii kan itti hubnu ta'a. Sana fuuldura garuu akkuma jirrutti kadhata gabaabaa addunyaa obboleessa koo waliin qabaannee sana booda itti fufna. Shinkaranna gaarii gooneessi galateeffannaa abbaa keenya jaalala addaan jaalatteef tokkocha ilma kee dabarsitee sanuu kenniteef galanni si haa ga'u. Ammallee karaa ilma kee jireenya nuuf bitte dukkana keessatti ifa du'a keessaa jireenyatti karaa addaan abdii kutannaa keessatti gara abdii guutuutti akka jijjiiramnu goote galanni si haa ga'u. Ammas kun dhugaa dubbii keetii baruudhaaf fuula kee dhufneera. Hangafaa hundumaa yakkaaf daba cubbuu kenna hundumaatiin nu dhiisi. Karaa addaan immoo argama keetiin gara keenyatti kootu. Hafuura kee qulqulluudhaan qulqulluu dubbii dhugaa akka hafuuruma isa barraa'e nullee gaggeeffamne dubbicha barraa'e akka hubannuuf nu gargaara. Hafa yeroo keenya irratti immoo maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisuu jedha. Amma akkuma kanaan dura jennee manni qulqullummaa kutaa lama qaba jenneerra. Kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaadha. Utuu achitti hin seenin garuu oobdiin yookiin iddoo walgahii jira. Iddoo walgahii keessatti wantoonni argaman jiru, mi'oonni argaman jiru jechaadha. Kutaa qulqulluu keessattis wantoonni argaman jiru, kutaa qulqullootaa keessattis wantoonni argaman jiru. Har'a garuu kan nuti ilaallu ala mana qulqullummaa keessatti wantoota argaman, alatti wantoota argamanidha. Mee maal faatu argama? Kutaa mana qulqullummaan alatti maal faatu argama? Macaan qulqullummaa jedha. Tole karaa addaan waaqayyo si eebbisu dhugama waa'ee dhugaa mana qulqullummaa irra deebinee karaa addaatiin ilaalaa waan kanaaf immoo galanni waaqa haa ga'u. Karaa addaatiin turtii torbaan darbine yookaan laalaa ture kanaan dura laalaa ture keessatti manni qulqullummaa ijaarsa isaa kan inni jalqabu kutaa irra qulqulluu irraa jalqabee kutaa qulqulluu bakkee yookaan ammootu outer side kutaa mana qulqullummaatiin alaa akka jedhamutu itti fufeetiin gara jechuudha. Kanaaf meeshaalee isaa amma alaa gara keessaatti seenarra jechuudha. Bakkee karoora fayyinaa irratti walii qabsiifnee ilaalleerra amma kaleessa immoo hoolaan qalamu maal akkamii ta'e. Kun ammootu Kiristoos mudaa malee jiraachuun isaa akkamitti kana wajjin akka wal qabatu. Itti aansee ammootu fayyummaa keenya wajjin nu mana qulqullummaa yoo taane orderii adeemsa kanaa keessatti gaheen kennamaan fakkeenyaaf kaleessa maal ilaalaa turre qulqulluu kee ta'e Kiristoos cubbuu keenyaaf bakka bu'ee kan nuuf qalan hamma iddoo qalmaa jirutti gaheen nu goona kan jedhu. Kun qulqullummaan amantiini kan jedhamu dhufnee haga iddoo qalmaatti Kiristoos hin makamne Kiristoos wajjin carraa qulqulloota arganneera jechuudha. Dobro boqonnaa 5:8 irraa udumnu cubbamoota turreetiin jennu Kiristoos maal nuu ta'e jechuudha. Nuuf du'e waan jedhu laalaa turreetiin jenne jechuudha. Adda immoo macaafa qulqulluu keessatti ijaarsi mana qulqullummaa kutaa irra qulqulluu irraa jalqabee gara bakkeetti dhufa jenneerra. Amma bakkee keessatti meeshaalee argaman laalleetiin jenne. Ba'uu boqonnaa 25 irraa yeroo dubbifneetiin jennu kutaa irra qulqulluu keessa kutaa qulqulluu keessa karaa addaatiin ammoo boqonnaa 26 keessattis irra deebi'ee meeshaaleen kunneen warqee irraa akkamii meeshaa akkamii irraa akka hojjetaman diital godhee lafa ka'a. Boqonnaa 27 gaafa jalqabu garuu kutaa bakkee keessa maalfatu akka jiru kanaan ifan godha jechuudha. Boqonnaa 27 fi 38 yaaduma wal fakkaatan qabanii boqonnaa 28 lakkoofsa tokko irratti maaltu akka jiru lafa ka'a. 28 lakkoofsa tokko amma 8 yoo dubbifteetiin jettanii especially tokko 38 tokko irratti iddoon aarsaa akka jiru iddoo aarsaa kanarra ammoo gaanfi akka jiru gaanfa kana biratti ammoo billaan akka jiru beekamaadha. Billaan wanti jiru hoolaan dhufu waan isaan qaluuf billaan jira. Kun immoo bilbilli jira. Kun iddoo aarsaa irratti qalamu kan jirudha jechuudha. Kanneen hundumaa asirraa argachuu dandeetta. 38 tokko amma 8 irratti. Inni biraa ammoo iddoo aarsaa kana darbamee achi fuuldura gara mana qulqullummaatti namni yeroo dhufu laver ka jedhamu iddoon itti bishaan dhiqatan jira. Bishaan itti dhiqatan kun maal irraa hojjetameedha? Mastaawoti of ilaallee irraa hojjetameedha. Keessaanuu ijoolleen dubartii kan Israa'el kan ittiin of ilaallee dubartiin bareeddu ittiin of kuultu jechuudha. Kan ittiin of sirreessitu jechuudha. Fuuldura dhaabbattee kanaan kan hojjetameedha jechuudha. Kanaaf namni
Iddoo dhiigaa kanatti cubbamaan harka ofii erga hoolaa irra kaa'ee hoolaan qalamee ka'een boodatti dhiiga isaa malakata kanatti yookaan ammoo gaanfa kanatti dhiigni isaa naqamee hangam yookaan lubni qabatee eessatti seena jechuudha. Mana qulqullummaa keessaan seena jechuudha. Mana qulqullummaa seena. Yoo mana qulqullummaa keessa seene maal hojjetaa akka jedhu tarii adda nutti ilaaluu dandeenya. Amma dhiigni isa tuquu danda'a waan ta'eef namni kun asitti yeroo iddoo qalmaa kanatti xuraa'uu danda'a waan ta'eef achi siqee maaliin dhiqata? Bishaaniin dhiqata. Bishaaniin kana erga dhiqatee kaa yeroo mastaawotii kana of ilaalee achiin booda of ilaalleen kun eenyu akka inni itti mul'isa. Xurii ofii erga of argee ka'een booda maal godhu? Hin dhiqata. Erga dhiqatee ka'een booda qaxxeessa mana qulqullummaa seena jechuudha. Kanaaf orderiin kun bakkee keessatti kan argamanidha jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma wantoota alatti argaman ilaalleerra jechuudha. Isaan kun immoo hiikaa qabu. Maal bakka bu'u maal agarsiisu? Amma iddoon aarsaa jira jenneerra. Qodaan itti dhiqatamu yookiin waciitiin dhiqataa jira jenneerra. Isaan immoo wantoota irraa hojjetaman illee iddoon aarsaa maalirraa akka hojjetame, waciitiin yookiin qodaan dhiqataa maalirraa akka hojjetame tuqtaniitu. Isaan kun maal bakka bu'u mee maal agarsiisu? Tole, karaa addaan waaqayyo isaa eebbisu meeshaaleen kutaa bakkee irra jiran kun karaa addaatiin warqee irraan hojjetaman. Braas yookiin immoo sibiila borrajjii waan jedhamu jira. Allooyi jechuun waan lamaan walitti makamedha jechuudha. Kanaaf fine in the base metals waan jedhamu Ingiliffaan akka jedhamu yookaan garuu garatti kunaan hin galle. Anyway, sibiila gosa lamaatu waliin maka jechuudha. Eenyummaa wal makatu jira jechuudha. Namummaa fi waaqummaa wajjin waliin makuuf adeemsa jalqabamaa jechuudha. Eessa jalqaba? Qalmarraa jalqaba jennee jireenya. Braas jechuun zinkiif koppariitu walitti makama jechuudha. Zinkiif koppariin amala garaagaraa sibiila qaban. Waliin makamanii cimaatu jechuudha. Kun kutaa qulqulluura meeshaa kutaan bakkee keessa jira. Outer side meeshaa kanarraa hojjetama. Kutaa qulqulluuf qulqullitti irra gaafa seennu garuu warqiif beezi meetaalii kunis hin seenaa garuu baay'ee meeshaa isaanii irraa hojjetamu warqii irraa hojjetamu. Amantii qulqulluu ka jedhamu. Eenyu gara isaatti dhufuudhaaf yaala. Macaafni qulqulluun maal jedha? Waa'ee kana wajjin wal qabate. Iddoo qalmaa kanatti Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti kanaan booda anaa mitii ka jiraatu eenyutu jedha? Ilma Waaqayyoo. Mee macaafa qulqulluu dhaqee dhaqee dubbifneetiin jenna macaafa Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irraa Ingiliffaan mee dubbiseetiin jedha akkana jedha walitti namaan dubbifannaa. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live is in flesh is a life by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Iddoo qalmaatti jireenya Kiristoos maal nu godhee jenneera? Ofiisaa dabarsee nuuf kenneera. Kaleessa Kiristoos wajjin wal barbaadnee yaalla waan ta'eef. Amma nullee Kiristoos wajjin maal taaneera? Duuneerra. Amma kana booda dhaqanii maal? Kiristoos wajjin duuneerra qalmi kun du'a keenya bakka mul'isa. Amma nullee Kiristoos wajjin maal ta'u? Du'a wajjin isa makamuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 dhannee dubbisuu dandeenya. Akkana jedha 6 lakkoofsa 4 irraa. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Amma qalmi du'aan jira, du'uun jira. Kiristoos wajjin itti aansee namatti jira jechuudha. Cuubamutu jira jechuudha. Cuubamuudhaaf jalqaba garuu maal gochuu barbaachisa? Of ilaaluutu barbaachisa. Ka of ilaalu maal seera waaqaati. Kanaaf of ilaalleen dubartiin Israa'el ittiin of bareechitu ittiin of ilaaltu maal jechuudha? Seera waaqaati. Seera waaqaan of maali? Mastaawotiidha. Kan ittiin of ilaaludha jechuudha. Achiin booda immoo maal ta'a? Cubbuu keenya irraa qalbii jijjiiranna. Cuubamuusa jedhu jechuudha. Cuubamuusa jechuudha. Hin cuubamna achiin booda mana qulqullummaa seenna jechuudha. Kanaaf meeshaalee inni isaa irraa hojjetaman kan amma iddoo qalmaatti dhufnee Kiristoos nuuf qalamuun qulqullummaan amantiidha jenneera. Achiin duuba ka jiru nu laallatu. Nu wanti goonu tokko iyyuu hin jiru. Qulqullummaan keenya maal jedha? Waccuu abaarsaati jedha. Amma qulqullummaan keenya waccii abaarsaati kan jedhamu dhufee iddoo qalmaatti Kiristoosni makamee qulqullummaan Kiristoos nu lakkaa'ame jechuudha. Amma kana booda adeemsa keenya Kiristoos wajjin jalqabnu keessatti maal ta'uu qabna jechuudha? Cuumuu qabna jechuudha. Adeemsa Kiristoos wajjin deemnu keessa maal gochuu qabna jechuudha? Of ilaaluu qabna jechuudha. Erga of ilaallee cuuphamnee kaanee boodatti mana qulqullummaa keessa seena. Mana qulqullummaa keessa cubbuu wanta jedhu hin jiru, mana qulqullummaa keessa waan biraa wanti hin jiru. Achi keessaa bahu yoo ta'e alatti jechuudha. Kanaaf iddoo qalmaa wanti jiran billaan kan ittiin qalaman malakanni dhiigni itti naqameetiin jiru gaanfi yeroo baay'ee maal mul'isa? Aangoo mul'isa. Kanaaf dhiigni aangoo ittiin nama qulleessu qaba yoo dhiigni hin jirre maal hin jiru jedha.
dhiifamuun cubbuun jiru kan jedhamu kan durarraa yaada sanii dhufe Kiristoos illee karaa sanii nama fayyisuuf yaaletti jedhe. Yooma pilaaniin waaqaa jalqaba jistuu illee yoo hin taane pilaaniin waaqaa lubbuu ajjeesuu illee yoo hin taane pilaaniin waaqaa ilmi isaallee akka du'u miti. Hoolaan tokkollee akka du'u miti. Akka qalamu miti. Kun karoora waaqaatii miti. Filannoo namni godhee fi karaa namni baase jechuudha. Utuu namni cubbuu hojjechuu baate qalamuun hoolaan dhufu filannoo sanii hoolaan akka qalamullee kan itti murteesse waaqa caalaa nama jechuudha. Gaafa kana hojjette maal du'a duuta kan jedhu san hojjetee du'a akka du'u gaafa inni godhete isa oltu jedhee karaa manni irra baheetiin jedhe irratti waan fala godhee nama fayyise jechuudha. Kanaaf fannifamuun Kiristoosii achi jalqaba erga Kiristoosii wajjin fannifamneerra jennee kan hin godhatte gadhiisitti jiraachuun hin jiru. Maal jedha Maatiyuus boqonnaa 11:28 irratti isin dadhabdoonni gara kootti koottaa jedha. Boqonnaa argattu erga jedhee kan hin godhatte gasii qaba jedha. Fannoo wanjoo koo baadhadhaa jedha. Amma Kiristoosii wajjin qalamne jechuun wanjoo keessa seenne jechuudha. Wanjoo keessa yoo seenne immoo shaakala akkamii goonaa waa amma itti fufaafanne jechuudha. Of ilaallaa achiin booda dhiqannaa booda mana qulqullummaa keessa seenne. Mana qulqullummaa keessa yoo seenne ammoo maal akka gochuu qabnu itti aansinee waan laallu ta'a. Kanaaf orderiin kunniin adeemsa mana qulqullummaa keessa ittiin deemnu karoora fayyinaa keessa ittiin deemnu kana fakkaata jechuu barbaadate. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Amma kana booda mucaa waaqayyoo ta'uudha jechaadha. Duraan utuu Kiristoosiin amannee fudhatini nuyi garba cubbuu turree abbaa keenya isa amma baanuuf ta'e Kiristoosiin jala osoo hin taane diina lubbuu keenyaa isa ta'e kan seexanaa turre jechaadha. Amma garuu nuti ijoollee waaqayyoodha. Baay'ee namatti tola baay'ee nama boqochiisa. Kanarratti xiqqoo osoo hin dabalu orderii kan akka wayii amma mee qulqullummaa noormaalii amantii kennu qulqullummaan amantii waan jedhu wajjin alaalu. Hamma iddoo qalmaatti ka jiru waan kan irra deebi'uun barbaadeef ta'iitii hiika adda addaa qabaate. Hamma iddoo qalmaatti ka jiru qulqullummaan amantiin hojiin keenya takka ittiin keessa jirtu. Hoolaa qulqulluu ta'e bakka bu'aa jenneera kaleessa illee ilaalleera. Kiristoos qulqulluu ta'e hamma iddoo qalmaatti du'a keenyaan nullee yoo akka Phaawulos qajeela qabnu ta'e jechuudha. Kanaaf Phaawulos akkas jedhee maal jedha? Amma kan dubbaa dhiisee kan fuuldura qabachuu waan maal godha? Hiixadha jedha. Kanaan booda adeemsa amantii fiigicha koo hundumaa ga'e xumureera waan jedhu ba'a jechuudha. Kanaaf amma fiigicha seeneera jechuudha. Eessa jalqaba fiigichi? Qalmarraa jalqaba. Amma namoonni baay'een asuma dhaabuu barbaadu. Kanaaf amantiin addunyaa guuteen baay'een isaanii bakka Kiristoos naa du'eera waan ta'eef akkanaan booda maali? Bilisa jedhu achuma dhaabu jechuudha. Mana qulqullummaa keessa hin seenan. Mana qulqullummaa keessa hin seenan jechuudha ammoo adeemsa nuti deemnaa ammallee hin dhuman. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa gochuu baay'ee barbaachisaa walitti funamu baay'ee ilaaluu dandeenya eebbifama. Waaqayyo sinaa eebbisu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:9 namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuudha. Sanyii waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraatudha. Ameen. Jireenyi kana booda erga qalame amma gara mana qulqullummaa seenaara waan ta'eef jireenya isaa dudduubaatti hin deebi'u jechuudha. Kana booda guddina kiristaanummaadha. Amma qixxee Kiristoositti isa jedhamu jechaadha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kutaa ittaanu keessatti bal'inaan jireenyi kiristaanummaa erga qalamee erga Kiristoosii wajjin cuuphaadhaan awwaalameen booda gara mana qulqullummaatti yommuu seenu maal akka fakkaatu akkamitti akka jireenya kiristaanummaa itti fufu kan isiniif dhiyeessinu ta'a turtee mammaatti qabaanneef waaqayyoon guddaa galateeffachaa obboleessa kootiillee waaqayyo karaa addaa isin haa eebbisuun jedha. Kutaa 5ffaa sagantaa keenya asumaan walitti qabuudhaa fi kadhata gabaabaa qabaannee gulunfina. Qulqulluu abbaa keenya fedha kee taanaan karaa addaa dubbii waan nuti dubbatteef akka jaalalaaf akka fedha keettis akka dubbisnuuf akka qorannuuf akka barruuf waan eeyyamteef karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Karaa addaa dhugumayyuu cubbuutti duunee gara keetti dhiyaannee shaakala jireenya kiristaanummaa biyya lafaa kanatti jiraannu keessatti adaraa isuma dhugaa isaa lafatti handuramne cubbuu lagannee dhiifnee si duukaa akka buunuuf si wajjin akka jiraannuuf Kiristoos hafuura keessa keenya akka buufattuuf karaa addaa amma meesa gaaficha nuuf jettee dhiiga kee dhangalaastee ilaalii cubbuu keenya nuuf dhiisi siif adda baanaa waaqarraa humna kee hafuura qulqulluutti nuuf ergi. Gooftaa bara jiraannu hundumaa irratti immoo ulfina kee nu jiraachisi maqaa Yesuusiin.